السلام عليكم جنة سلامتا ور جنتا. السلام عليكم جنة سلام. gartee amsaalum kibaan guyyaa qiyamaala dalaga akka gartee khayrii isa hasanaan isa akka gaaraat jira garuu aadaa kirriyaa tan dhoysee gartee karabbi malee homaa tokko namtu kun agarre kana dalagaa bulu dalagaan tun dalagaa hasanaa keessan isin jala haba'ama takka jaalate si fuudhe taanaan kungee taate dheertuu taate jaalate mee nama kee eeggadhu karaba kee eeggadhuuti gaafa isaa wal bira geette ammoo khalaas kanaa achi qilleensa rofaa daa'imni isin nuti iyyaa jiraati daa'ima fuugara waa dubbannu wallaahi. شير قدا قالي وانت شير قدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شير قدا واني جنا كنا حاسين دمت واني ما بولتين دي جماعة يرتون كانوا ما يجوا كانوا أيه أستاذ جافي تكان كبا جافي لنكبو أيه كويا جم مادا يوني في ati jimman dagem biyya ormaa tana keessatti nama mijjatu gaa'ee namu haalli sodaattis ni jira jimman si dura dabre jimmaa rakkaa dura salaatanii rakkaa boodiyaatirra iyyoo dhaqqaban rakkaa takka chaafesan boodiyaatirra jirtamoo ammoo zuurii guuta zuurii salaata laana biraa miti makiya sagalee qabat lasadi waan anjira geesse sagalee qabat laata olaatani godhitulille makiya majettina fakkaate sibiraa miti kanaafi raka'aa takkatti eegada qabatte raka'ama takkatti san kaatetti guuttattu jechuudha ibsaa amma jummaa raka'aa takka imaama raka'aa takkatti san kaatetti maatti guddatte gizeen ati jummaa gartanii gizeen ati gartee jummaa hin dhaqqabanne gize kam yoo imaamni attayyaata jiraate dhuftee attayyaata waliin qaraate niyyaa zuhuriitiin salaatta malee jummaan kalaas jala taree jira raka'aa takka yoo itti dhaqqabatte raka'aa takka ittuma geeffatta kaate yoo ammoo attayyaata imaama jiru yoo ka dhaqqabattu taate salaanni jummaa sun jesu jala tarte salaa sana achuma ol kaate niyyaa zuhuriitiin eegalta jechuudha akkasi baarakallahu fiikum inshallah niyyaa zuuriitiin yeroon eegalu zuurii rakkaa afran guutubattiin salaata gaaggaas moo lamaanumaan salaata la afurima salaatta ayya shir ayye gaafii tabiraa dabalu akkas ayye daf taabtaab godhamee jiran taabtaab godhaa hin seentanii sheer illee godhaati taabtaab godhaa tabiraa taniin qabu beeyta haramni tuni salaata walirra tolcha walirra balleeysaa namumaan ani wajji salaatu kanaatu salaata kana akkanumatti lafa tukeetuma akkanuma lafaa kaa salaata isaa wajji hidhachuun barbaanne yooni fiifi salaanni kanatti sunni miti salaata tolchiyoon jeen waan an jee dhageessee dhaga'ee jira tigeessi salaata yeroon ani wajji hidhadhu salaata kana odiyoonani faatiyaata nan finne inumaatu fixee inni tabiraa faa qara'uu mala salaata kana akka kana fitaan beeku beeytee salaata isaa wajji hidhachuudhaaf na dhageeffadha makala sii deebisa gaafiin keenaa galee jira tokkoffan axumaaniinatu ruknuun min harkaani salaati xumaaniinaan rukniidha ruknii salaata keessa idaa baxala ruknu baxala salaatu ruknii keessa yoo waa badan salaani sun baddee jirti akkasitti beekaa jechuudha kanaafi nama lama imaama lama ittiin hidhatina imaama lama yoo irraa gartanii hiikkatte shari'aa yajuuzu lakka siif bakka shari'aan imaama lama jechuun nama imaama tahee si salaachisu lama yoo irraa hiikkatte shari'aan sun dhoogu tokko imaama gartee salaata ariifachiisu ariifannaa salaataa gartanii akka barbaade silaa gartanii akkuma gaafa namtichi haala rasuuli rabbi masjida jiran iddoo seenee gartee salaata kana kal guraab akkuma gartee harraageessa bishaan dhuguu gartanii wal jala godhe jechuudha eegasanii yeroo salaatii rasuula irratti deebi'ee yeroo afuraffaa eegasanii yaa rasuulallah hagana malee hin beeku na barsiisiidhe yoo dhaabatte gartanii dhaabadhu hattaa tatma'inna qaa'iman haga dhaabachuun kee gartee wal qixxaatu yeroo jilba qabattullee hattaa tatma'inna raaki'an haga gartanii
suduuja godhuun kee wal qixxaa'u takka jilba qabachuun kee wal qixxaa'u takka jedha sun. Yoo imaama akkana itti irraa hiikkatta. Irraa hiikkattee gartee imaama salaata ariifachiisu yoo argite irraa hiikkattee kophaa salaataa jechuudha. Naa qabaadhu ibsa. Abdii ibsa. Lammaffaa imaama salaata dheeressu. Daangaa malee salaata dheeressu yoo gartee rabbiin fidee homaa itti hidhatte jechuudha irrumaa hiikkatta kanas. Lamaan kan akkasitti hubadhu. Wanni gartee salaasa yoo inni akkasitti ariifachiise lamuu deebitee waliin salaatiin kalaas. Namni sun hin jijjiiramu taanaa ittiin deemi irraa hiikkatu waliin salaatiin. Maal goota isaa wajjin akiraatti balleessirri. Akiraatti balleessa. Santuna dhibe kadina salaatu jiru faana akkanumatti saqani fiifes na hojii salaatu jiru. Takka duraan natti dhaabame. Waan natti dhaabame kana kadina salaatu jiru. Na cinattas deemeetii yeroo dura hidhatu deemu san naan dubbata. Gurra kiyyattas dhiyaatee an salaatutti hin jira. Yeroo nifee salaata sunan yoon rakkaa tokko isa dura jiraadde an buufachuudhaaf kee waan sun akkaan godhuuf harkaan irratti ofaadha. Deemii yaade jiru. Jechuun ashaaraa yoo godhe homaa rakkoon qabu salaata keessatti ashaaraa nama gartee ammoo gartee tuttuquun hin barbaachisu. Nama salaata keessa godhu waan biraatiin tashwiishu godhuun hin barbaachisu. Akkas. Ka biraatti fufa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naga jirtu Ustaaz akkami? Naga alhamdulillah kami. Alhamdulillah galata Rabbi. Ustaz Abu Khalid itin komenti jalatti warra komenti jala deebisaa fi warra komenti jala isinii kenna. Jaabii takkan qaba waa'ee nikaaha irraa. Mucaan bakka biraa jira, mucayyoon biyya Arabaa jirti. Nikaa wal godhatanii waggaa lama booda akkas wal dhabanii na hiikin jetteen. Sinii ku jedhee wal karaa turanii booda irraa booddee irratti ammoo lakki ergati nan barbaanne giddiidhaan dirqamaan na jaaladhu siinin jedhu si hiikee jiraan jedhaan. Akkas erga jedhe karaa barreeffamaatiin jechuudha. Akkas erga jedheen booddeetti waliin dubbifne. Amma naannoo waggaa sadii akkas waggaa lama caalan garuu walumaa galatti waliin dubbifne walitti dhiibanii isiinis innis waliin beekan jechuudha. Nikaan kun ni jira moo hin jiru? Walii rafanii? Lakki waluun agarree. Kalas nikeen irraa bu'e kaa nikeen waan irra jirre nikaa irraa buuse kalas nikaa walittuu deebi'uu hin dandarre. Kalas isii wayituun sanuu deemtee na biraa itti heerumuu dandeetti waggaa sadii kan akkanaan agabuu bultee qabu. Nikeen wayituma isaa irraa bu'u. Yeroo manni bara Inta wanta karaa kongo ila dhageeffadha. Nikeen akkaataa itti bu'u. Nikeen akkaataa inni itti bu'u dhageeffadha. Tokko sagalee sii qabu lammaffaa bilbilee sitti himu sadaffaa ammoo siillee barreessu jechuudha. Takka ani yoo as taa'ee namni tokko namni dhiiraa tokko anjaartiitti xalaaqe jedhe xalaaqni bu'e namni biraallee bira jiraachuu haa dhabu. Maal innamal a'maalu binniyyaati. Wanni ilaallamu niyyaadha. Namni tokko niyyaadhaan jaartii isaa afaaniin gartee xalaaqennaa yaqa'u xalaaqni hin bu'a jechuudha. Kama isin kun hin qabnu. Yoo gartanii tokko isin dhagahuun shartii miti dhageeffadhaa. Isin xalaaqa san dhagahuun shartii miti. Yeroo deeffatanillee raja'aa jechuun dhagahuun gartee yookaan ammoo jaalala isii gaafachuun shartii miti jechuudha. Intala tana hin deeffadha gaafa jedhu bada jechuun fedhii isii deeffachuu barbaadaati akkam yaada jedhee irra fiduun tokko illee hin jiru. Haala isin iddaa keessa jirtuun kalaas deeffadhe yoo jedheen wanni isii gartee hayyama gaafatanii tokko illee hin jiru jechuudha. Deebite kalaas nikeen irratti. Kanaaf teetuun ammoo nikeen isirraa bu'ee jira. Deemtee sa'a ammaa kanarraa mammadoo gartee wahiyyoo argattee jette itti cabsuu hin dirqama. Yookaan gartee warra kophee namaati umrii namaa gaafatan keessatti sajjalame dhageeti achitti gartee. Achitti gartee wanta dhiira kana barbaade. No, lakki barbaade. Ayyee si barakallahu fi galatoo gaafadha. Akkas gootee umriin kiyya ammoo umriin kiyya 15 jettaan gaafatan. Umriin kiyya 15 akkas gartee maashaallah sun daa'ima biyya ba'aa jettu ijoollee. Ayyee itti fufi makiyya. Galatoo maashee. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi.
مكية محمد مكية لينجو تبقى كيا تبقى رقم جرا أنا مدقا كنا في وانا كشي واني اسم مودة كل سوشيال ميديا كررت إيجالم تجال سرت إيجالم تأسمرت تمرتيجو بقاش انتمادي إرقبات داسيلات كنا في شمرن بأربعة أنا كيسة تتكا هنجنا جنوين persentii dhibbarraa 99 warra heerumee marsaa takka lama heerumee sadaffaaf taa'u jechuudha. Dhugaa isheetti madi. Shamarran Oromoo keessaa jechuudha. Baay'inni gartee ijoollee biyya ambaatii imeeltee biyyarraa biyya ambaatii dhuftee harka dhibbarraa 99 warra heerumee lama heerumee sadi heerumee jaarsa gartee afuraffaa warra eeggatu jira. Wanni takka heerumuu qaanyii hin qabu. Xalaaqa mulleen qaanyii hin qabu. Wanni ani isin dhaamu immoo barnoonni tokko yeroo tokko mudannoon jireenya jaalalaa keessa yoo kasi mudatu taate waan sanirraa barataa deemi akka wani sositti hin deebine namni dhawaa lammataa irraa gartanii hin gorfamin dhawaa lammataa haqa godhata jira dibbiin godhee daaraasitti haa kaasu maal si godhatu osoo nuti akkanatti isin gorsinu yoo gartanii isin deemtanii akka barbaadan taate wani isin godhu tokko illee jiru mudannoo jireenyaa keessatti dhiiras ka dubartiin kayyantu jira dubartiillee ka dhiirri gartee isii sossobee gartee isinii kayyanu jira obboleessa kiyya bakka itti madooytetti hin deebi'inii boolla keessatti madooytetti hin deebi'ina wanni fedhe osoo daa'imni fedhe achi keessaa burqee abadan siif boolloon sun madaadha waan taateef karaa xurree duraan qoreen irratti waraanaa turte jala hin deemin kalaas jala hafi ati mukaa miti ree muka ka bakka takka dhaabatee achi ta'u sosochuu ideem barbaadi riskii bira kanaaf waan akkasiiti akka gartanii hin shawwadamne wanni isinirra dalagamu wanni jireenya kee keessatti isin mudataa dhufe kun barumsi ta'a duniyaan gartee duruusa hayaan dunyaa tun ganda gartee barumsaati ganda waa irraa barata gowwaa namaa yoo taate malee irraa barataa deemaa jechuudha kan mudannoon gartee biraa isin mudanne inshaallah hayyee abdiyye ammiyye mu'in waalaikum ustaazuna وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تاب قدامي دقيقة مراسة قبل دوان تيف هيا namni yeroo umuraara kee jedhe wanjalli isaa xiqqaanis guddaanis irraa harca'ee akka nama garaa dhawiitii reef dhalatuutti deebi'aa jedhanii jechuun dhagaye kun akkamitti kun dhugaadhamoo hajjiidhama umraa dhalee umuraanis wanjala namarraa dhiqaa hajjiinis namarraa dhiqaa jechuun dhagaye الأمرة إلى الأمرة كفارة ما بينهما جرا umraa takka yoo goote fakkeenya umraa takka goote yoo haga umraa gartee gidduu umraa takka goote gidduu kanatti yoo dilii takka dalagde gaafa umraa lammataa deebitu maasiyaan ta'e galtanii waan haala maasiyaan hin guddatin hin beekatu maasiyaan xiqqoo haala maasiyaan sun hin guddatin maasiyaa gurtuu waan hin ta'in jechuudha ka shirki waan agartee rabbitti sharrakuu kana jechuudha kanaafi maasiyaa akkanaa tana agartee rabbiin dhiidhasa jechuudha akkuma agartee الرمضان إلى رمضان كفارة رمضان تقرأ رمضان تقول جدوها أنت معصية هنا غير معصيات تقوله ما لم يكسر الكبائر ما قلت وان معصية نقول تسين جوك إن شاء الله نودي أبو حج كله حج أبو معصية قلت صدرك قبل يوم ترى قتلين ما فاقرته أما جيسو أكثر قرته أما اللي واني أمو نمني حجي أكما رسول ربي نمني حجي كله حج كغرتي سيكي سيئين سنجر كغرتي سمالاياني هنجر حج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة لا جزاني شي هنجر وغرتي جنة ملجي رقم ربي صلى الله عليه وسلم أكسي إن شاء الله أمير اتفو في مكية ما كده أنا مجر ما كده محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أتمت أمي؟ وايد مسارة هنا سريتنا نانغال فكينيا فجيني وانجلتي تكاسي هنو مبوسا حجيو نميتو كوني ياراني يتيو حجي ركي جدي وانجل غرغدا تكاس حجيني حجي بدون سنجر أبرات وانجل غرغدا غرتني نميتو كو وإلى وانتو واني غرتي معسيانا مرة بوس أولا التوبة والندم عليه توبة غرتي ديبورا توبة كل أجيفرت يو غرتني معسيا دلغا أولتي عمره دكي بكاجي تفرا بوسا يدين لي أكسي تندم تهندن دمو بلتو واني غرتي سر بوسا تي معسيا تقولو دلايدي معسيا سنتيسو والندم ألا يعود إليه غرتي سينه غر معسيا سني هندي وجدتي
والانقلاء الرابقو ما سياسة نرى يو حق أنا ما تاتي إذا كانت المعصية يو كان قرتي وني أتدلي تنقرتي يتعلق بابن آدم وان قرتي بني آدم ترى حق أنا ما فرجو نما ميدو يو كتاو تاتي حق قرتي نما تكيفا مقافتو تقرتي سي فرليو قرتي كانت تجدي وان قدو كانت أبليسكي علمي نماتو قابدو ينبيو دوتي قرتي أكتي دونم بيو نما حدو قرتي كمكينة يبتي قرتني جرا إسا مكينة يبتي دو إسا قرتي ريفسا مكينة كساكودا نما حدو قرتي كميلان ديمي قدي بهي جدي قرتي ولدي باتاني ولدي بيرفي سايتي أنا في أكيد دون وان بينف مع سيارة قرتني الافتئاد والرافقات شو لا يشوف برزق إن شاء الله بارك الله فيك. أكيد. أنا ونين قافدو بنتي نما سلاني فكينيا نما سلاني فكينيا همري ربي تلفتي وكندو تاتي سافرارا ما كدشون نجها مدلي الرسالات ونونجها كنجرو. نما الصلاة تعرف الصلاة تعرف ما هو صلاة دو دفتر لا الصلاة تون مثلا جزيني صلاة تكنا نقدر الصلاة نبكو أرارم اللي لا لم يكن أما فكينا بيانا ما جرو كنا كيسا نما كنا إن صلاة مو صلاة إن قافتني نما كان هدا رمسلات يا من يكون كميت الأدماء. جتشون قافتشون دركما كان من تقصو صلاة سام بيكم مال فايدة كبدي فايدة كبدو برا وني سيمبيو كبدن صلاة سونغرتي يورد صلاة نما صلاة انتو كبرتي هدون نما كرتي مال سيني فكانوا كرتي مثلها إمام من كرتي كندا كيتاجيو إبلون تقيود إمي إمام وشجاع كرتي إبلون إن صلاة يدير صلاة جرا كندا سحالة كندا سانكيس تاون جتشو والله مثلها في الصلاة كريم نما زم جريت من كرتي الصلاة تفكات زم جريت من دابا كرتي زم جري واتكن كرو أرارا من كان أطوف وني جري تقول لنجو غرين صدا كرتي أمة هاتيجو صدا قومي يجو كنافي زمزم سي إرجع نتفكات سينتمي وانا كسيت نما صلاة نرتي سينون هندن دام صلاة هندن دام أرارا مسكرة تشوف هندن دام يجو خلاص ما تعرف أملي قافين يتبرا نما هدو تم فكينا بجارسا جارسين صلاتو يعني جارسن صلاة نولين جراتو لك نما زنا ولين دلقوجني كانوا نجرو جاما وانا كان رتنا مكيني فكينا نما هدو جرا وان كان رولين جرات ليس وان كان رمال برسيسو جرتاني akka jaba kanatti ma yoo ammoo namni tokko salaatee tokko gartee yoo hin salaanne masalan gartanii jaartiin hin salaatte jaartii hin salaatu rabbiin na haqa jechu akkuma jetti barteeteetuma jaarsa kiyya tokko ibaadaa didee rabbi akkana zim jetteetuma alfi jaalatte waliin jira subhanallah si ajaa'iba wallahi tokko akkuma jettee ulaatu namni mataa ofii akkamitti ibaadaa godhaa dhiira gartii ibaadaa hin dalayne waliin algaa tokko rara dhiira asiin shiishaa oorsu dhiira asiin gartee tijaaraa dhugu dhiira asiin haraqee dhugu dhiira asiin gartee deemee gartee zinaa dalagu akkamitti nama waliin jira takka suni yoo namni kun qajeelee rabbiin isa qajeelchee karaa rabbii qabatee takka jedhee nikaa sanuu deebi'ee nikaa hidhata takka jedha nikaa san irra hidhata jechuudha waan akkasiiti kanaaf gartee waan ati gartee maakitaa jettee maal barsiisaa jettee homaa ulamaa hin jedhe homaa kitaabni jedhe jenna malee maal jenna abbaan itti dalaga itti haa dalagu abbaan dhiise haa diyu kanaaf tanuma dubbiti hayyee kabiraatti fufa ilmaan isaan irraa dhalattu amma fakkeenyaaf yaani ilmaan sun nikaan dhalatte jedhamaari jechuun amma namni hedduun 5 6 4 akkas nama walirraa dhalee jira jaartiin salaatu jaartiin hin salaatu laa ilmaan nan sun itaanumaan moggaafte garuu nikaa san irra deebi'anii hidhatu jechuudha